Oomishaalee biyya alaatii galan kan biyya keessaan bakka buusuuf hojii misooma qamadii jallisiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu erga jalqabee waggoonni 2-3 lakkaa'amaa jiru. Yeroo ammas bakka kanaan dura hojiin jallisii sirnaan hojiirra hin oollettis hojiin qamadii jallisiin misoomsuu baramaa dhufeera. Qonnaan bultoonni godina Iluu Abbaabooriis muuxannoo waggoottan 2 darban irraa argatanitti fayyadamuun qamadii fi ruusii jallisiin misoomsaa jiru. Qonnaan bultoonni aanaa Algeessaachii kilaasteraan gurmaa'uun hojii misooma qamadii irratti hojjechaa jiranis wabii midhaan nyaata isaanii mirkaneessuu bira darbanii karoora akka mootummaatti qabame milkeessuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbatu. Akkuma kanaan dura kilaasteraan guddataa irraa cala guddisuu keenyatti immoo fooyyeffachuu affechaadha. Tattaaffiin gochaa jiru jechaadha. Ofirra dabarree immoo biyya keenyaafis immoo akka dhiyeessinu hawwiin keenya jechaadha inni nu waaru. Guyyaa muraasatti labsii mootummaan keenya nu labse yeroo ammaa waraana caalu midhaan nyaataatiin gatii ta'ee fi yeroo ammaa ijaaramaan tiraatiraan torban tokko gidduutti waliin ijaaramnee laga kana yeroo ammaa kana ilaalaa jirtan kana torban tokko gidduutti hojjetamuunsaa badaa nu gammachiisa. Karoorri keenya gara fuulduraatti kana hojjennee milkoomnee jennaan daandii argannaan mootummaan keenya immoo gabaadhaan nu barbaada oomishi kun nu gale jennee abdanna jechuudha. Of danda'uun waan tokko waan ta'ee ofirra dabarree gabaadhaaf dhiyeessinee Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Algeessaachii obbo Habtaamuu Qanaa akka jiranitti qamadii jallisii boneen misoomurraa callaa kuntaala 200,000 ol argachuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Namni keenya rooba qofaa irratti hundaa'ee kan qonna gaggeessaa turedha. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kana immoo 2-3 isaa ol otoon akka danda'amu waan itti amannee fi hawaasa keenyas kakaasnee bu'a-qabeessummaa isaa eegii ilaallee booddee bara kana bal'isnee qotuudhaaf kan itti adeemnee jirru ta'a jechuudha. Bara kana callaa kuntaala 231 hin arganna jenneetiyyuu eegna jechuudha. Akka godinichaatti bara kana lafa hektaara 35,000 ol irratti kilaasteraan qamadiin jallisiin misoomsuuf hojjetamaa jiraachuusaa itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Iluu Abbaaboor obbo Ascennaaqii Admaasuu kan isaan dubbatanii. Lafoota hojii misooma jallisii bonaatiif mijatoo ta'anii adda baafanneetu kan jirru. Hanga amma lafa 35,000 keessa lafa hektaara 9,000 gararraa kan ta'u ciraasa raawwanneetu kan jirru. Naannoo lafa hektaara 6,000 ammoo qophii qonnaa xumurreetu kan jirru. Hanga guyyaa irratti immoo naannoo hektaara 960 facaasaatti gaggeessineetu kan jirru jechuudha. Lafa hektaara 35,000 irraa naannoo kuntaala miliyoona 1.4 in arganna innee abdiidhaan hojjechaatti kan jirru. Itti aanaan bulchaa godina Iluu Abbaaboor obbo Geetahuun Kaasa'uu oomishaalee biyya alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuu qofa osoo hin taane karoora mootummaan qamadii gara biyya alaatti erguuf qabate milkeessuuf hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Akkuma beekamu inisheetiiviin yeroo ammaa kan hojjetamaa jiru inisheetiivii tokko duwwaa miti. Qamadii irratti akkuma jalqabne ruuzii irrattis jalqabnee jirra. Godina keenyaatti gahee nurraa barbaadamu bahuudhaaf aanaa qabnu hunda keessattiyyuu magaalaa qabnu illee dabalatee riisoorsii potenshaala qabnu hunda fayyadamuudhaani